Amiruun fa'ii Ermeellaadhaanii yeroodhaaf Abiraan fuudhiitii biyya keessaa bahe jennaan ni amma yoomitti baqadhee jiraachuu danda'a maaliif na dhiisanii jireenya koo aarawaa kanaafiyyuu eessa hin deemu asuma fuuldura isaanii dhaabadheen dhaadadhaa kanii ishiin jettee jechuudha. Amiruun immoo Ruutaan gara jireenya Abiraamitti deebi'uudhaaf jirti barbaaddee osoo hin taane hojii biraa irratti hojjechuuf jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u, ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jecha akkuma barame immoo subscribe, like, comment gochuudhaan siif jirra qimamiyyee mana madaaminaan jechuun na bukkee akka dhaabattan siniin jechuu jaaladha lammiiwwan qoomoowwan kiyya addunyaa maraarra jirtanii. haa ta'uyyuu malee Amiruun akkasuma amaanuun jechuudha Ermeellaan nama holmaa keetiitii nama sitti dadhabdedha wanta taateef yeroo miidhamtu maaliif cal jettanaan jechaa turtan koomentiinis boyisiinis jennaan ani calliseeyyuu hin beeku callisuunis immoo yeroo tokko deebiidha isaanumti waliidhaan yaada isaanii haa baatan jedheen keessan immoo Riyaa koodhaa shinii Abiraamis akkasumadha kan jedhe garuummoo wanti dhageenye dhufne har'a dirqama taanaan kinoo dhufneetoo jirra wanti taasifamaa jiru wanta addaatidha. Ermeellaa fi akkasuma Abiraamidhaan adda baasuudhaaf jireenya aarawaa isaa akka inni itti hin fufneefidha. Kanaaf isaanis immoo obbeekuu nutis isaaniin beennaa kallattiilee garaagaraadhaan qorannee bira geenyeetoo jirra maal gochuu akka barbaadanii walii kaniiru mana murtiittis jaarsa gidduuttis kanaafiyyuu isaan kan barbaadanii Abirahaamidhaan jireenya isaa akkasumas immoo hojii isaarraas fayyina isaas waan hundumarraayyuu adda isa baasanii gadi isa teessisuudha qubaatti akka inni afuuf lafa hiriyaasaa akka inni hanqatuuf jechuudhaan kan dubbachaa turan yoo ta'u achi booda immoo Ermeellaan kan dhuftee yoo ta'u egaa baay'ee bareeddanii isinitti toleetoo jira gaafa ishiin jettu eeyyee nutti toluun akkuma jirutti ta'ee garuu immoo wanti haarawaan tokko jira jireenya kee fi jireenya Abiraam gidduudha. Abiraamidhaan fuutee akkatii as keessaa baatu barbaanna jennaan eessa dhaqa hinnoo amma yoomittis baqannaa wantoonni tokko ta'aa yeroo jiran argaan jira hubachaan jira isa kanaaf iyyuu immoo Abirahaamii akka kaleessaa miti wanta godhu hundayyuu nama mari'ata aniif innis nagaadha waliigalteedhaan jirra wanta ta'eef maali dharee jennaanii bakka sinii akka tokko ta'an waan hin barbaanneef Ruutaan immoo waan ishiin taasisaa jirtu argiteetoo jirta kun immoo ishiin deeffachuuf osoo hin taane hojii irratti hojjechuuf jennaan barreeffama garaagaraa akkasuma suura wantoota garaagaraa irratti qabattee isa kana dura hojjechaa turtee taasisuuf jettee natti muufidhamuu maa'inni jennaan eeheeyyuu lafa garaa isaanii wanti gaanii hin jiru wanta ta'eef nuti hiriyaa isaanii yookiin immoo hiriyoota isaanii baay'ee isaanitti siqanii fi isaan wajjin hoolan irraa waan hiranne wanta qabnuuf akka ati fuutee deemtu barbaanna. Fuutee deemuun keessa immoo yeroodhaafi nuti as turree wanta gochuun maluu fi wanta sirreessuun malu hin sirreessina jennaan sini obboloota koodha. Kanaafiyyuu waa'ee kootii fi waa'ee isaatiif akkamittiinanii isaanitti singatee deemuu danda'a. Waa'ee keenyaaf akkamittiin sin miidhamuu dandeessu. Ani yeroo kamiyyuu kaleessayyuu ta'eera taanaan Abiraamidhaan si bukkeen jira jedheeraanii karaa isaa immoo wanti kamiyyuu yoo dhufeera ta'eera ta'e fuunduruman dhaabadha wanti immoo kana ol jiraateera ta'e seerri biyyaa jira jiruu kiyyan jiraadha jireenya haarawaa kiyyan jiraadha innis immoo jireenya haarawaa isaa eegaleera namni yoo hadda bahime nagaatti jiraata maal barbaaddeetidha kan ishiin na jeequ barbaadde jiruu koo jireenya koo jette Ermeellaan jechuudha. Egaa yeroo tokko wantoonni ta'aa jiranis dhugaadha nama jechisiisa akkasumas immoo yuutubaroonni buttaa jira jechuudha subuma sinaasa'uu jechuudha. Kanaafiyyuu egaa abadan jetteetoo jirti wanti dhufu tokkollee hin jiru anis afaanan jira jennaan fuutee akkatti deemtu kan nuti barbaannu nuti nagaa kee barbaanna
akkatti sitti hin qabnu nama kana gochaa jiru jennaan baruun fedha baruun barbaada sin eessarraa dhageessaniitoo dhuftanii akkasnaan jechuu dandeessanii eessanoo fuudhee deema jennaan yoo barbaadde biyyaan alattis biyya keessas yoo ta'eera ta'e bakkee wayii akkati fuutee deemtu barbaannaa jedhan yaanni isaanii anitti walii gala sababni isaayyuu wanta tokkorraa gaafa fagaatanii of tasgabbeessanii of faana haasawanii boqonnaa argatanii yaaduu eegalanii waan baay'ee hubachuun hin danda'ama waca keessatti garuu wanti baay'een hubatamuu hin danda'u dhugaadha akkuma namni fakkeenyaaf bilbila gaafa walii bilbilu yoo waca keessa jiraateera ta'e waan waliin jedhan waan hin dhageenyeef jechuudha naanni kun baay'ee bareedaadha itti walii gallaa osoo fudhattee baatee deemtee jedhanii isaanis immoo yeroo jaalala keetiin dabarsitaa inni sammuun nagaa ta'as ifiyyuu baay'ee gaariidha wanta akkanaa jennaani anis hin gateemaa akkamittiidhaaninnaan bakka inni isaanis immoo nam mari'adhaa waan hundumayyuu ittis nan himaa maal akka isaan gochaa jiranii fi maal akka isaan taasisaatoo jirani kanii egaa isaan jechaatoo turanii ati wanta dhiirummaa isaa tokko yookiin immoo bakka waan isa sodaachisu tokko akkasirratti gochuuf jiru waan ta'eef si taasisuuf jiru waan ta'eef si fuudheen deema hin jedhiiniiti bakka yeroo jaalalaa keenya waliin dabarsina jedhiiti raftii fudhanna jedhiiti fuudhiitoo deemi jedhaniin jechuudha isaanis ishiinis immoo rakkoo tokkollee hin qabaatudha kan ishiin jetteetoo jirtu lafa seera minaamina jettu immoo lafa seera hin naqiini nuti axxarraanee hanga adda baasnu dirasiitti kanii egaa jedhameetu jiru jechuudha maaltu haa dhufu maaltu edde maaltu haa ta'u maaltu edde namni tokko akka isa tuqu hin barbaadu edde namni tokko akka itti bu'u hin fedhu edde bakka wajjiniin hin dhaabadha akka sekendii tokkoof akka inni gaddu hin barbaadu edde gammachuu san barbaada edde kallattii hundaan immoo bukkeessaan jira wajjiinaasaa yeroo waliin dabarsaa jirra lafa dhaqu natti himaa jira iddoo dhaqu natti himaa jira waliin mari'achaa jirra wanti baay'een gidduu keenyatti uumamaa jira ta'as jira wanti isaan fidan tokkollee hin jiru jennaan nu hamanii si'is isas wanti godhan tokkollee hin jiraatu omaayyuus hin godhanii garuu immoo akka dhageenya jirrutti qabanii si'in si dhossanii karaa keetiin isaan argachuu barbaadu sin waliif wal rakkoodha wanta ta'eef yoo inni miidhame ati akka miidhamtu yoo ati miidhamte immoo inni akka miidhamu wanta baraniif karaa sanadhaanii harka keessa sin galfachuu barbaadaniiti malee matumayyuu kuni dhugaa miti kan ishiin jechaanitoo jirtu jechuudha. Isa kanadha wanta sirreessuun qabu wanta taasisuu qabu hunduma isaayyuu ittiin mari'adha ittiin haasawaa jettee jechuudha haala kanadhaan walii galaniitoo walii dubbataniitoo jiru jechuudha jaalalli ermeellaarra jiru jaalala akkamii akka ta'e nuun galu jechuudha dhaadattee ማን አባቱ ነው የሚነካው? ማን አባቱ ነው እንደዚህ የሚያደርገው? የደጋ አማኪኖ አከስቲ ከነ ዱራዩ ኢጃዴ ለበቂ የባስ ከሰባሴ ዋይጌ ዱበቹ አካን ደንደኡት ሲንጃላል እናን ጀዲ ተንጀቹላ እና isa kana sinin jechuu jaaladhaay kanaaf iyyuu akkasidha isaan garuu qaxxeetum dhufaniitu kootu gara manaatti deebi'i kootu boca keenya waliin guddifannaa kootu akkas taanedha nama waggaa tokko muluu wal lolee wal miidhee laphee walii cabsee kootu gara manaatti deebi'i osuma namni yeroo laphee cabumsaa yeroo gaabbii osoo waliif hin kennin kootu gara manaatti deebi'i jabbiidhuma haadha jala haadha baas achi baasanii goodaa meedaatti baasanii jabbii qabanii wal deebisan mee ta'e kan isaanii kun jechuudha kottu gara manaatti deebi mucaa keenya waliin guddifan ishiin okko yookiin mee wajjin hin ciiftee jechuudha ulfooftee lammatan ulfeessitee eessa dhaxxeettee okko qabus ta'uu danda'a maal beekama inde shaarixeen shokkoo baay'eedha
inde udduu namichaa waraabdee irratti dabarsitee amma kuni dhuguma jalqaba seedaanii hamanuun hin ulfaata hin ulfaatani annama raacha kan fakkaatu waraabee Memani waan argan fedhu subscribe like naa godhatin jechuun jaaladha. Inaafi turuutta warra jettan immoo jechuudha. Maal arifan ofishii jiraatti gaa'ila mataa ishii jiraatti jireenya mataa ishii jiraatti eessatti ishii beeka. Ani isinitti mira Abrahaam hin beeku Beelaa hin beeku Ruutaa hin beeku isiniin jedhee isinitti mee jira jechuudha. Sanas haa ta'u kana jechuudha irratti hojjechuuf irratti raawwachuuf maleeyyuu abbaan manaan fi haati manaan guyyaa tokko wal lolanii jecha hin taane waliin jedhaniyyuu jechuudha. Yoo jaarsi araarsee deemeeyyuu halkan gaaf sana walitti hin dubbata walitti dallananii bulaniit halkan gaafa lammataa minaamina guyyaa sadaffaatti minaamina nagaan bu'e araarama maleedhaayi kottuun ol deebi'iin yookiin immoo gottotanii ol inni galchan kun diraamaa biraa hojii biraa irratti raawwachuuf maaltu beeka irraa kutaniyyuu dooluu gochuuf ta'uu danda'a namicha jechuudha akka inni hojii hojjetee hin jiraan murtuudha qodaanii jechuun muraa jechuudha dhugaan siniin jedhe har'a wanni ta'e ka miskiina ta'e har'a Abrahaamiidhaaf yaaduu eegale miti jalqaba yoo ta'an adda baaniyyuu jechuudha Ruutaan isatti heerumte iyyuu akka inni jaallatu daanii maal fiddu warri akka